Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa cinaa jirtanis marti keessanuu bakkuma jirtanitti baga nagaa taatan isiniin jedha. Akkamii alaamanni isaanam nagaa isiniin jecha. Har'a viidiyoo ajaa'ibaa tokkoo fi viidiyoo hedduu takka ittiin bohaartan yookaan ni jaallattan viidiyoo kana jedheetiin yaada. Kanaaf viidiyoo bareeda kana qabadhee dhufeetiin jira. Maali yoo jettanii salphaadha akkuma argitan kana midhaan kanneen fayyadameetiin kan hojjetu hedduu. Kuni boqqoolloo irraa shurqameetiin jira. Itti aansee kun immoo boloqqeedha jechuudha. Kanaaf hadha shiimmoo ajaa'ibaa tokko affeeluu barbaadeetiin jira. Egaa shiimmoo namni hin jaalanne ni jira jedhee hin yaadu. Boqqoolloon kun kan irraa shurqame yookaan irraa tumameedha. Kanaaf haala kana keessaa soree keessaa guuraa. Egaa namni shiimmoo nyaatu hawwitan viidiyoo kana gadhumatti ilaala ittiin bohaaraa isiniin jedha. Egaa shiimmoo yeroo jedhamu yeroo baay'ee baadiyyaatu yaadatama. Garuu bakkuma jirru taane yoo yaada qabaanne ni goona jechuudha. Kanaaf anillee meeqoo maaliif shiimmoo baadiyyaa deemee nyaatuun dirqama miti. Bakkuma jirutti affeeluu barbaadeeti. Kanaaf boqqoolloo kana sirriitti keessaa guuree qulqulleessaa. Egaa hordoftoota kiyya wanni isinitti hin dheeressu jedheeti daqiiqaa isinitti hin dheeressu jedheetiniin gaggabaabsee dafee keessaa guuree ariifachiisee jechuudha. Haala kanaan kunoo keessaa guuree geesseetiin jira. Uummata akka hin qabu. Boqqoolloon kun dafee waan hin bilchaanneef jiisee bulcha jechuudhaani. Egaa namni waan garaagaraa fayyadameeti kan shiimmoo affeelatu. Ani kaa boqqoollumaa fi boloqqee kana fayyadamu akkasumas baaqelaa diqqoo. Kanaaf boqqoolloo egaa keessaa guuree geesseen booda jiisee bulchaa jechuudha. Akkuma argitan kana baadiyyaa osoo ta'e hooma jala kaa'anii asitti garuu quraan hedduu takka widdii waan ta'eef akka dafee naa bilchaatuuf jiiseetiin bulchaa jechuudha. Magaalaa keessa egaa quraan firii lama walitti hidhaniiti kan gurguranii. Shiimmoo bilcheessuuf quraan hedduutu barbaachisa. Itti aansee immoo boloqqee keenyallee keessaa guurraa. Boloqqee rakkoo takka hin qabu dafee bilchaata waan ta'eef keessaa guurree qulqulleessinee jiisuu baannus rakkoo takkaayyuu hin qabu jechuudha. Isaallee haaluma argitan kanaan keessaa soree keessaa guuraa keessa sirriitti qulqulleessee. Egaa viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaala. Namni viidiyoo kana laaltan immoo laayik gochuu hin dagatina. Egaa yoo isinitti tole yoo isinitti hin tole dislaayik illee gootan mirga keessanii. Egaa itti aansee mootuu yaadaa fi qeeqa keessanillee kara saanduqa koomentiitiin barreessuu hin dagatina. Laayikii sheerii godhaa isiniin jedha. Akkasumallee mootuu warri sabskiraayibiin godhiin tariitii dagattanii ta'uu ni mala. Viidiyoo ilaaltanii tuma baatan hedduun keessan isin beeka. Kanaafuu sabskiraayib gochuu hin dagatina isiniin jedha. Hordoftoota kiyya ilaaltaniin booda sabskiraayib godhaa isiniin jedha. Egaa haala kana boloqqee keenyallee keessaa guuradheetiin jira. Akkuma argitan kanatti haalaan keessaa qulqulleessee keessaa guuree jechuudha. Akkuma argitan kana. Egaa boqqoolloon kiyya jiidheetiin hin bulee. Egas booda boloqqeen kun haala kana keessaa guuraa san booda akkamitti akka affeelu. Egaa shiimmoo affeeluu namni martuu ni beeka. Kan namni hin beeku jechuu kiyyaa osoo hin taane haala kamuu taanee magaalallee jiraanne taanaan bakka barbaannetti goonee waan keessi keenya barbaade godhachuu dandeenya isiniin jedha hordoftoota kiyya. Malee namni shiimmoo affeelee hin beeku kaan shiimmoo bifa adda ta'een affeeluuf osoo hin taane yaadadhaa achumaan ittiin bohaaraa isiniin jedha. Shiimmoo namni hundi akka kiyyatti jechuudha. Shiimmoo hedduu takkan jaaladha. Kunoo kana fakkaataa boloqqee keessaa guuree geessee jira. Kanaaf yeroo affeelu malee viidiyoo goone hordoftoota kiyya ittiin bohaaraa jedhanii viidiyoo isin godha jechuudha. Kunoo boqqoolloon akkanatti jiidhee jira. Boloqqeen immoo kunoo kana fakkaataa haalaan keessaa guurameeti jira jechuudha. Egaa haala kanaanii jira. Itti aansee midhaan lafatti sooressa gurgureen kunoo gurgureen akkuma argitan kana lafa haa guurattu jedhee itti gadhiisee jira. Maaliif midhaan waan ta'eef suuraa adda addaa waan of keessaa qabu jechuudha. Gurgureen haala kanaan fuulannataa jirti. Egaa viidiyoo kana hanga dhumaatti turaa ilaalaa isiniin jedha ittiin bohaaraa. Isiniin jedha haala kamiin akkamitti akka godhu egaa qoraanumaan mata lagaa akkuma argitan kana. Akkana viidiyoo gadhumatti ilaala laayikii sheerii godhaa yaada keessan barreessaa yaada qofaa miti qeeqallee barreessa. Egaa anumoo waliin turtii gaarii qabaadhaa isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadhaa nama waliin akkam akka godhu akkamitti akka bilcheessuu wal duraa duubaa